bakka jiraataa isiniif haa baay'atu barattootaa fi hordoftoota meetii chaanal akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatanii nagaa kiyyatti aasuudhaan hordoftoonni meetii chaanal aaraa karree dhuftan welcome noora baga nagaan dhuftanii baga nagaadhaan gara meetii maatii meetii chaanalitti dabalamtan isin jechootiin barbaada. Egaa har'a qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe immoo egaa YouTube irraati jechuudha barnoota garaagaraanii barannaa wanta garaagaraanii dhaggeeffannaa diraama garaagaraa irraatiin ilaalla jechuudha. Garuu yeroo bal'aa waan hin qabneef addaan kun nafa jalqabneef dhiifnaa achi bunneef dhaggeeffannaa jechuudha. Kana wanta nuuf salphisu tokko wanta tokko isinitti muufanii warri beektanis jiraachuu dandeessu beektu warri hin beekne immoo egaa irraa barattu yaada. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kiyya kuni daqiiqaa 17 fi sekeendii 27 jechuudha. Isa kana daqiiqaa 10 keessatti yookaan 9 yookaan 14 12 isa keessatti akka dhumu taasifachuudhaa fi akka ariitiidhaan naaf hojjetu taasisuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf diraamaa sa'aatii tokko jechuudha taa'ee tokko munuu ilaaluudhaaf diraamaa sana akka isaan dafanii dubbatan taasisee daqiiqaa walakkaa keessatti akka xumuramu taasisuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu haala kanatti fayyadamtan wanta dhaggeeffattan tokko daqiiqaa muraasa keessatti dhaggeeffattanii barnoota irraa barachuu qabdan keessaa cuuffitanii fudhachuu dandeessu. Innis immoo amma fakkeenyaaf ani viidiyoo kana ilaalaan jira jechuudha kanuma kiyyadha. Kun akka ittiin eeggaanii tuqu jechuudha. Mataa kanarra kun gara mataarra kun tuqu sadiin kun jirti jechuudha. Iddoo kana kun gaddeebite jechuudha. Tuqaan sadan suni harkaan al tokkoof tuqna jechuudha. Ergaal tokkoof tuqni jechuudha bakka tuqaa sadee kana. Sani booda immoo kun bakka normaal jedhu kana jechuudha. Bakka kana jechuudha kan nuti tuqnu jechuudha. Iddoo kana erga tuqnee sani booda akkaataa ittiin ariifachiisuu dandeenyu gaa tokko tuqaa 25 jira. Tokko tuqaa 5 jira, tokko tuqaa 5 baay'isuun jira, lama baay'isuun illee jira jechuudha. Egaa isaawwan kun akkaataa inni ariitii isaati jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf amma normaalessaa wanti dubbachaa jiru baranii erga dhaatanii rifeensa waa'ee rifeensa dubbachaa jiru. Kanaaf ariifachiisuudhaaf jechuudha warra walitti siqnu jechuudha. Kanaaf egaa rifeensa dhaachuun baay'ee gaariidha, baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Ani gisee miicaa isa lammaffaa rakkaa'eedha. Daqiiqaa akkuma kana dafee ariifataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa lammataarra immoo keenya ilaalla jechuudha. Nan aadaa bakka 3 yookaan bakka 4tti naaddaa guyyoota 4 3 5 booda immoo deebisee ammas bakka 5tti yookaan bakka 7tti eegaa kunumti illee Kids sharing is the best Ramadan look. Tang, prepare a better every day. Kan aamin hiikee ergan miicadhee guyyaa 4 jechuudha. Gaafuma miicca sanan deebisee qa'ee jechuudha. Amma immoo nan hiikee jechuudha. Hiikama isaayyuu gaa'in bareeda ittiin deemuu fi nama gargaara jechuudha. Kan ammanii hin miiccu jechuudha. Kanaaf egaa ilaala akka kanattiin daddafee waan dubbadhuu fi daqiiqaan isaa akkuma kana fuulduratti ariifataa deema jechuudha. Kanaaf iyyuu haala sanaan jechuudha isin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma sagala sadaffaa kanarratti yoo keessanii akkuma kana jechuudha akka isiniif ta'utti barnoonni isin jala yoo ta'e daftanii irraatii daqiiqaa isa dheereffachuu dandeessu jechuudha. Akka dafamee dubbatamee isiniif xumuramutti jechuudha. Kanaaf haala sanaan itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Kunis na gargaara jechuudha. Maaliif dafnee gaafa miiccinu rifeensi keenya goggogaa deema. Gaafa goggogaa deemu ciccitaa deema. Aannan dheerachuu gabaabbachaa deema jechuudha. Kanaaf baay'een keessan kan guyyaatti miiccina eeggattan illee jirtu. Kan guyyaa 2 3 7 akkasitti miiccitan jirtu jechuudha. Kanatti baay'een eeggatanii. Kun immoo akkuma kana akka gara malee hojjettus yoo ta'e tarii dafka.
kanatti nariifata fakkeenyaaf immoo jechuudha wanti baay'ina gofalchise tokko nuuf gootii fi gara olii kana jechuudha isa gara olii warra walii jiran kana immoo jechuudha isaan watti harkifatan jechuudha kan inni taasisu riikirdi sun akka nama machaa'etti fa'aa kan dubbisudha jechuudha inni gara olii kun jechuudha baay'een itti kolfe jechuudha nuuf gootii fi kana jechuudha sansirti jedha kana fayyadamaan yeroo dheeraadhaaf jechuudha ta'u goraa mana jalaa dhumeera madaamichi yaalaamtinaan gabaadhaan dhaabinaa kanaaf egaa waan baay'ee kolfeetu jechuudha sirrattanii mukootii fi akka nama machaa'etti kan inni nama dubbisu jechuudha. Egaa wanta baay'ee na gofalchiise ture jechuudha kan duubatti harkifatu sun jechuudha egaa kana fakkaata jechuudha akka kanatti daqiiqaa gaggaafattanii ilaaluu dandeessu wanta barattanis wanta dhaggeeffattanis faarfannaarraan kanaaf wanta kamiifuntaa faarfannaadhaaf garuu hin ta'u jechuudha ariifachiisuun kanadha akkasuma immoo jechuudha kanneen keessanii laayikii iddoo kamidha kan laayikii turiin iddoo kamidha koomantii illee iddoo kamitti barreessu jettanii egaa barattoonni kiyya warreef gara barnootatti dhuftanii baay'een keessan gaaffii kana na gaafattu jechuudha bakkitti laayikii tuqanii kun iddoo kana jechuudha ishii kana amma daalachuuftee haddaatee jira miti erganii laayikii tuqee ingurraachuufte jechuudha keessi ishii kun ingurraachuufte yoon immoo laayikii tuquu baadhe keessi isaa daalachaa hima jira jechuudha gizeen harkaanii tuquu bakka kana jechuudha. Keessi isaan gurraacha laayikii tuqeera jechuudha jaalachuu kiyya viidiyoon kun naaf ta'eera jaaladheera jechuu keessan ibsa natti toleera viidiyoon kun jechuu keessan ibsa akkasuma viidiyoo sanarraa jibba qabdootti isinitti hin tolu ta'e jechuudha jibba kana agarsiisu immoo iddoo kana jechuudha jibbeera hin jaalanne kan jedhu kana gaafa tuqxaan as keessa jechuudha inni gurraacha asirraa ka'ee isa kanarraa ka'eetu isa kanatti as deebi'a jechuudha kanaaf wanta jaalattani isinitti tole isa jalqabarra jiru ishii kana tuquudhaan laayikii taasistu jechuudha kanadha namootaaf immoo dabarsuudhaaf sheerii kan jedhamu immoo jechuudha kun iddoo kana jechuudha as tuqxaniitu sheerii kan jedhu ishii kana jechuudha kun qubee shaarraan kan jalqabu kanadha jechuudha sheeriin iddoo kana gaa tuqxanii bakka garaagaraatti wantoota ofii appilikeeshinii qabdan jechuudha gara sanatti isin geessaa WhatsApp irratti gochuu dandeessu ta'e sheerii namootaa fi WhatsApp tuquudhaan jechuudha WhatsApp irratti sheerii gochuu dandeessu akkasuma imo irratti yoo ta'e bakka garaagaraatti Facebook irrattis yoo ta'e akkasana akkasumas immoo liinkii koppii gootus yoo ta'e koppii gootanis bakka garaagaraatti dabarsuu dandeessu jechuudha kanaaf haala kana jechuudha bakka itti sheerii taasisanii kana jechuudha bakka kanadha jechuudha sheeriin akkasuma immoo koomantii kan jedhamu immoo jechuudha yaada bakka itti yaada namaa kennitan gorsas haa ta'u waan dogoggora argitanis haa ta'u jabaadhu kan jedhus yoo ta'e bakki itti isin koomantii nama barreessitan immoo kun koomantiin yeroo baay'ee ingiliffa waan ta'eef qubee caadhaan ishee jalqabdu kana kun bakka kana jechuudha iddoo kana tuquudhaan harkaanii egaa bakki itti koomantii barreessuu dandeenyu immoo kun bakka kana jechuudha ergaa as harkaan tokkoof tuqnee bakka koomantii itti barreessinu kun nu dhufa jechuudha sanii booda erga barreessinee booddee akkattiin xiyya nu dhufa jechuudha sanii booda inni erginaa jechuudha gaa asirratti erga barreessine wanta barreessine fakkeenya fudhadhaa jedhanii sanii booda xiyyi jirti waan ta'eef jechuudha kun oda kana asitti jechuudha ergitu jechuudha akka kana jechuudha kan biraamu jechuudha subscribe kan jedhamu immoo eessa jechuu dandeessu fakkeenyaaf kun bakka kana jechuudha bakka diimatee jiru qubee
saaraan kan jalqabu kana jechuudha. Gaa subscribe jechuudha iddoo kana harka keessanii erga tuqxan inni diimatee jiru sun in daalachaa jechuudha. Subscribe jijjiirama akkammoo wanti namni sun gadhiisu yeroo hundumaa simbira ga'uu fi ishii kana tuqxachuudha harkaan al tokkoof erga ishii kana tuqxanii booddee keessi taa'in gurraachaa jechuudha. Isa jalqabarra jiru kana erga tuqxanii booddee keessi isaa inni gurraachaa jechuudha. Saanii booda kun akkattiin subscribe kan jedhu daalachaa jira. Mallattoo bilbilaa kun immoo gurraachoftee jirti wanti namni sun gadhiisu dafee akka simbira ga'u taasisa waan ta'eef egaa barnoonni keenya guyyaarra kana fakkaata. Hanga dhumaatti waan hordoftaniif waan irraa barattaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kana jaalachuu keessan immoo laayikii tuqaa isiniin jechuun barbaada. Yaadaaf gaaffii qabdan immoo koomentii na barreessuu dandeessu. Viidiyoon kun immoo isiniif haaraa kan ta'e jaallattoota subscribe gochuun hordofaa. Nagaatti turtii gaarii.